gaggeessitoota sadan tokko yeroodhaaf koree giddu galeessatirraa itti seera. Inni jalqaba jaallee lammaadha. Jaallee lammaan sababni koree giddu galeessaa irraa ittifameef yeroo darbe miidiyaadhaan yaada isaanii ibsuun hin beekama. Sanaan boodamoo koreen hojii raawwachiiftuu duraaniif buleeyyiin ta'anii erga waliin mari'atamee booddee dhimmi kun sirrii miti akkasumas dogoggoree dhiifama karaa jedhuun gaafatanii turanii. Sanaan booda hojii isaanii jalqabuudhaaf hoogganaa keenya ta'anii akka tufaniif qixa kanaan socho'amaa ture. Yaa ta'uti garuu koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa irrattis koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa irrattis akkasumas iddoo isaan itti argamuu qabanii fi sagalee bakka bu'iinsa qaama kenneef sana dhageessisuu qaban irratti yeroo adda addaa waamicha godhameef illee waamicha sana kabajanii waan hin argamneef inni biraa Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaa Miidhagaanis hojimaata eeguu wajjin wal qabatee isaanis yeroo garaagaraa jechaadha akka hirmaatan yaamichi yoo darbellee qixa kanaan jechaadha paartii ala waan deemaniif dhimmoota tokko tokkottis garaagarummaa qaban dhaaba keessatti tarkaanfachiisuu osoo qabanu alatti tarkaanfachiisuun yaada qabammoo asitti akka tarkaanfachiisaniif carraan yoo kenname eeyyamama ta'uu dhabuu isaaniitiif akkaataa hojimaata paartiitti waan gaggeessaa isaaniitti fufsiisuu isaan hin dandeessisneef akkaataa kanaan isaanis yeroodhaaf ittifamanii jiru. Akka yaada murtootti miseensonni konferansii hooggansa Oromiyaa dhimma kana ejjennoo qabatanii jiru. Sadaffaan Aadde Xaayibaa Haasanii. Aadde Xaayibaa Haasanis gahee isaanii karaa adda addaatiin ba'aa yoo turan illee isaanis miseensota baay'eerra keessumattuu iddoo rakkoon uumameera jedhamu wajjin wal qabate maqaan isaanii bal'inaan waan ka'uuf namni baay'eenis miseensi fi qaamni maratus waltajjii garaagaraa irrattis ija harka wayyaa jalaatiin harka keessaa qabu karaa jedhuun shakkiin waan uumameef dhimmi isaanii qulqullaa'ee amma beekamutti isaanis koree